dhaalaaf jedhee dargaggoo haadha isaa ajjeese. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa biyya keenya keessaan argadhee nama barsiisu nama bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Biyya hambaatii gara biyyaatti biyya ammoo gara biyya hambaatti bilisaan bilbilachuu yoo feetan Appilikeeshinii moobaayilii gara biyya barbaaddanitti bilisaan isin bilbilchiisu linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii kana tuquun appilikeeshinii kana daawunlood gochuun ammumatti fayyadamaa jechaa gara qophii guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Addunyaa kanarratti qabeenyi sadarkaa garaa garaatti nama qooddi. Isa tokkoon sooressa, tokkoon immoo giddu galeessa, tokkoon immoo hiyyeessa jettee maqaa moggaastii fi akka dubbii lafa kanaatti kan sooressa ta'ee jabaatee kan hojjete, kan ifaaje halkaniif guyyaa kan hojjetu fakkaata. Kan giddu galeessaa immoo isuma akka yeroo baay'ee miindaa harka mootummaarraa yookiin qaama ta'erraatii eeggatudha. Kan hiyyeessa jettee qooddu immoo dafqaan bulaa wanti guyyaa guutuu hojjetu nyaata yookiin immoo garaasaarra kan hin dabarre jettee maqaa balleessiti. Haa ta'uutii garuu halkanii guyyaa hojjetee qabeenya soratee hiyyoomee duwwaa kan ta'e hiyyeessa kan jedhame yeroo gabaabaa keessatti immoo carraa ta'etti fayyadamuun jireenyi isaa guutummaa guutuutti kan jijjiirame addunyaa kanarraa waan baay'eetu jira. Waa malee jalqabuma irratti anis guyyaa har'aa waa'ee sooressaa fi hiyyeessaa adda baaseen isiniif hin kaasne. Qabeenya horachuun gaarii ta'e otoo jiruu seenaa kana yoo dhaggeeffattan garuu qabeenya horachuurra otoo namatti hafee kan nama jechisiisudha. Haadha manaa fi abbaa manaa waggoota dheeraadhaaf waliin jiraatanii tokkotu ture. Haati manaa fi abbaa manaa kun bara jireenya isaanii keessatti ijoollee 3, dhiira 2 fi dubartii 1 horataniiru. Maarree abbaan manaan dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiin umrii mana 50 keessatti lubbuun isaa kan darbe yoo ta'u, haati manaan ijoollee ishee qabattee qabeenya sana tiksuun eegalti. Kanaan bal'inni qabeenya isaanii immoo baay'ee guddaadha. Magaala keessa gamoowwan gurguddaa qabu. Waarshaalee ni qabu. Maarreegaa guutuu qabeenya kanaa akka abbaatti haatis irra deemtee yeroo yerootiin to'atti. Kanaan otoo jiraniiti. Gurbaan inni hangafa irratti dhalate umriin isaa gahee jaalallee qabatee gaa'elli ta'ee fi fuudhee manatti yeroo galfatu haati mucaa koo egaa ati jabaatteettaa qabeenya anaa fi abbaan kee horre keessaa gamoo magaala keessaa bakka akkanaa jiruu fi waarshaa kana har'aa kaasiitii itti fayyadamii obboloonni kee warri kaanis akka fuudhan akka heeruman gorsii. Isaanis umriin isaanii gaheeraa gaafa isaan mana gadhiisanii bahan akkuma kee ni qooddatu jettee haati gurbaa isaa hangafaa fuudhetti himti. Gurbaanni hangafaas gammadee yeroo sanarraatii kaasee qabeenya kennamee fi to'achuu eegalus haa ta'uutii garuu gurbaan inni lammata irratti dhalate gungumuu eegalaa. Inni maal ta'eef jennaan gamoon inni kuni kennamaa fi sanarratti waarshaan dabalamaa fi anaafoo haati kiyya isa kamnaaf kennuuf qopheessitee jedhee ni gaafataanii. Yeroo kanatti haati atumti jabaadhuu kanaan ga'iitii fuudhi malee wanta nani siif kennu anumatu beekaa. Sadan keessaniyyuu gadameessa koo keessaa waan baataniif adda isiniin foo'uu qixxeetti hundumaa isiniif hin hiraa jettee ni deebistiifi. Haa ta'uutii garuu gurbaan kun haadha isaatiin ammuma naaf qoodde malee hin barbaadu gaheen kiyya isa kam akka ta'e otoo hin beekiin halkan tokkollee buluu hin fedhu jedhee haadha rakkisaa. Yeroo kana haatis wanta gootu dhabdee mucaa ishee kanaatiif qabeenyin ani siif qopheesse kanaa fi kanadha jettee
qabeenya qixxeedha jettee yaadde ilma ishee kanaaf akka kennituufi itti himti. Yeroo kanatti garuu mucaan ishee kun lakkii otoo hin mallatteessin dura gamoo isa obboleessi kiyya hangafaa fudhate anaaf kennii, bakki suni baay'ee filatamaadha, bakki ati gamoo naaf kennite garuu hedduun baasuu jedhee ni gaafataanii. Haati garuu waan kana kan murteesse ana miti abbaa keedha, otoo hin du'in dura maal akkan isiniif kennuu qabu mari'annee lubbuunsaa boqotee kan abbaan kee dubbateerra immoo irra hin deebi'u. Obboleessi kee atis akkuma beektu yeroo abbaan kee hojjetu halkaniif guyyaa isa waliin boqonnaa malee hojjechaa ture. Obbolaama waan na taataniif anis haadha waan nan ta'eef qabeenya kana hirree kennineefi malee Rabbi kan argu walakkaan kan mucaa kanaati. Umrii isaa waggaa 5 kaasee miilla abbaa kee jala ganamaa kaasee waliin fiigaa ture. Ni dhama'a malee dadhabee hin beeku. Ati garuu ofis ni beektaa. Hojii nu gargaartee hojjechuu miti. Ergaama si ergachuun iyyuu baay'ee ulfaataadha. Deebii nati namaaf deebistu, gaaffii nati nu gaafattu yeroo hundaa maatii keenya akka inni godhu atis ni beektaa jettee gaafattiini. Yeroo kanatti dargaggeessi kuni edaa diinni ani lafa kanarraatii qabu haadha koodhaa, maaliif durumaa gadameessa keetiin adeessee jedhee guyyaa eeggatee waraqata barreeffatee dhufee haadhaan qabeenya kana guutuu irratti na mallatteessitamoo ammuma rasaasa kanaan adda kee jedheen lafatti si gombisaa jedhee yeroo gaafatu haati qabeenya ijoollee koo fi qabeenya abbaan isaanii kenneef irratti soba hin mallatteessu jettee adda ishee rasaasaaf kennite. Ilmi ishees haadhummaa isheerraa qabeenya sana jaallatee garaa jabaatee haadha isaa deessee isaa ajjeese. Ilmi haadha isaa ajjeesuu dargaggeessi kun yeroo dhagahu obboleessi gaadee halkan bakka inni dhokate jedhametti barbaadee argatee harka isaa lamaaniif miilla isaa lamaan hojjechuu deemuu akka hin dandeenye irratti qottoodhaan kutee mana yaalaa geessee harka isaa mootummaaf kennee akka hin jiraannetti akka hin duunetti akka jechuuti. Haa ta'uutii garuu dhiigni qaama isaa keessaa hanga mana yaalaa ga'uutti hedduun waan dhangala'eef harkaaf miilla isaa duubaa otoo hin taane yeroo sanarraatii kaasee namni kun sireerraa ol ka'uun hin danda'amneefi sanaan yakki haadha isaa ajjeesuullee irratti murtaa'ee umrii hafte walakkaan mana hidhaa walakkaan immoo daandii irratti kadhatee dabarse. Gurbaan miilla kute kan hangafaa garuu waggoota muraasa hidhamee gara qeesaa maatii isaatti deebi'ee qabeenya hafe mana haadha isheetti kan hafte obboleettiitu dhaale. Kanaan qabeenya maatiin horatanitti haati duutee ilmi harkaa fi miilla malee hafee goolabame. Qabeenya akkana argachuurraa Rabbi namatti hambisuu jechuutu gaariidha mitiire. Har'allee biyya keenya keessaa bakka garaa garaa yeroo laallu obbolaan haadhoon sababa qabeenyaa, sababa lafaatti, sababa manaafti maal akka wal godhaa jiran hedduun keenya ni beekna. Dhumni qabeenyaa garuu yoo nuti karaa gaariitiin kan maatiin nuuf kennan yookiin immoo kan nuuf qoodame amiin jennee fudhanne malee rakkoon bor nurra gahamu hanga du'aa fi ajjeechaatiin. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 guyyaa har'aatiif seenaan isiniif qabaddeen dhiyaate kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa appilikeeshinii moobaayilii biyyaa gara biyya hambaatti, biyya hambaatii immoo gara biyyaatti intarneetii qofa fayyadamuun bilisaan nuuf bilbiluu danda'u yoo barbaaddan linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana ammuma daawunlood gochuun itti fayyadamaa jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaadde kanuma fakkaatti. Like, share, subscribe gochuullee hin dagatinaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa. Warra